Pigafa to reser raigale, Chapen could dig a major facat. Chapen con, okay, Gizi Hawasni Oromoda Rakinaka. Gizi Hawasni Oromoda Garte Rakinaka, Akami Chape Walika Omina, so amne, Gizi Tikimin Sanity, Gizi Bajan Sani became Rairatefi, Akami Tigarte, Delaga was a Urudis, Sankasan, Gizi Rakin Sani, Chang Zigarte Bajani because I'm Rairat, Gizakatim taxi, Olik Amnabicha, Akamit agenda, Haiti, kind of Duragat answer. Chape Kuni, Rakini Hawasa, Akami Garte Gizi Hawasni Lubun Oromoda, Warabesi, Policy Oromiatin. Gize policy Oromiatin, Jolin Oromoda Garte, Ivin adjacent for any Darbani, Warabesi Yatum. Chapen can do bunny. Gize Oromo Garte, million make an Oromo Manade as a case of Willik Avante, Rakin Oromo can dupen. Jole the Gaze Oromoda, Hadalagan, Kamne, Garte Delegate, Abanikan, and Jole Garte, a Willik Telefata, Lakan Guti to Casa if in Dupani. Ilman Sani, Ilman Oromoda, Hamanahida, Hesa Tortorejo, Chapen and Dupani. Gize Tikimin Sani, Rairatevicha Apanga Behave and Chapekun Sabi and Ibe. Chapen could dig a major. Chapen Gafa or DP Gafa Ture. Chapentre. Gafa sambo chapen like a Judiga major, it's a bus and rabbi. Gafa Tihaja Bicha, Chapehota, and only Yamani will cover in Italia Pambasini. Chapping Gafa Sumagate Yamama. Chapen Rakin Hawas Oromoda, Gizetic Emin Oromoda got the Hawas, Drudu, when he answer taxi sanity, Lubuna answer. Lubuna Magafa, Kamale Bojutu, Mali Chapen Gabani Garte, Lubun Oromoda, Oromo and Nebikabune, Umoto Oromoti, Hawas Oromotive Kanabikabune, Lubuna Mali Dergages and Warka Badaja and Chapen Maltikabam. I come to Gize and taxis and Rairate, but in the Orialaka, take your taxi Ramon Tejurti, American Ramalaka Murtejurti, European Ramurtejurti, Ramurtejurti, Baja Sani one Dabani Garte, I come in my like a taxi only come up. I come in Gartin Yiram one Guna Kanamale, one Nissan Taka Hawas or Motipa Sana so Montague, Luporo Morata or Abessing out to Mandu Butin. Dergagesa the Kagarte were abasing at adjacent Muharrafandisan, Saniramandu Butin, Lubuna Madrufars, and Sanmane, taxi sanity, one budget Garte, Takemi Kishani can say Robiti, Malubuna Matana, save Goruda, Lubuna Matungarte, Makahenyan, no Bikahanajira, Hawasakana Bikahanajira, Hawasa Bikahan Hayati, Hawasa Bikan Hayati, Akami Lubuna Mother Gagesi and the radio adventure, Namni Garte and Bain and Jurubi Sakati, Chapen, Oromia, and Kevin. Lobo Oromo Takamale Batu Mali Walik Abamani, some formata to go to Mafi Yadin, Ma politic Abamin. Lobo Oromo Radar Gagesic, Aero having Jew, a Kampakana Bisak as a Dwager. Sani Gaulik Avani, Mali Lubunamato Warka Badi, Julian Dergagesun in Manu Makenya, Manu Warka Badianic up into Maulitic Abamin, or taxi Rairata, Aramalin America Rising Jur, Europe Rising Jur, Tanafu Asani Rairate, Akami taxi Garte Walindoina, Akami Malaga Garte taxi Campuna, Janity, Walik Avania Pambana. Santak. Lama datatu, enyo jiri pipin, chete mircha khana motei, aranta negarte presenti maratatio. Enyo jifide. Enyo kesa wajifiganin. Oromia kesa mircha kham tu demu ture. Mircha garte fi sanity garte khobasani figan. Warrata fakakari party akajuru tihida gurani. Enyo basani ti wajipipin fide. Me namaisi wajifide namasi dorgamte kam tujura. Namisan Dorgomanini, Canada Dorgomne, Abalukana zero for above Nenutu to Garte, Umanda Hawasa, Nufilataki Jansan, Kami San Capo Hansan Chenini, Wajin, Moyanini, Pipin, Breda Barte, come to Jerome. Tapokakari Parte, Kajuruti Garte, Shirara Yadani, Shiran, Hidani, Hidahesa Walikaban. Tofakakari the Kalan Sano Jindabuchutunjur, Enu Moyaniti, Isana, Kamiti Garte Rantana, Garte, mootummaa, Garte Amata Sharifa, Kalamato, Gana, Karora, Fuldura Jani, and Rawal Yamani, Chupterin, Enu Samoyan, Kamioji Figan, Tofakakari Party, the Kajuruti Dajira. Kamika isa moyanin, Mirchaka because Kamiti Mirchaka moyanit to san, Aranta Garte, oh, mootummaa, Garte Filanamare, oh, mootummaa, Gafa Garte, oh, Abiyamat. Garte, motin case and Garte motin case and Simo Tenian, Gava Padegarte, Parlama Sagarte, Pachasity, Casademi, Gava Garte, Dantasin Rakabu, Hota Yetil for and the Willesi Yaman, is in Durano Ergum to the Worry Parlamas and Casatur, Garte Chapes against Wally Compton, Ergum to Sabafi Daban, had to work and is in Rairate, Tanap Apam Bantamane, Sila Hawasa Batantati, Garte Hawas and Gabataniti, Gavalu Buroro, Kamane Boju to do Batanin, Tanafusin, Garte, Waragara, Batamale Hawasa, Bindaban, Chap.
caffeen sana ka jirtutti cufti keessanuu isin bar nama jiruu miti bar nama dhaabbataan du'e nama gartee piipin warri fin jirtu ODP warri fin jettan sin gartee gaafa ODP jirtu hawaasni kun gartee fuudhee isin qabeen jijjiirama fiddan jaanii isin abdatanii jijjiirama Lammaa Magarsaadha warra dhaabbataan gartee Lammaa Magarsaa nyaateessin warra gartee milkeessaa dhaabbataan nyaate gartee warri caffeessa warri fin jettu dhaabbataan warra nyaate namni badii hoo qabaate caffee kanarra yaamame badii Lammaa Magarsaa nu himamuu qabeetanii warra gaafanne ummata du'aa ummata reefka deemuu barisin harkuma taa'aadhaa isin dalagaan tasassani milkeessaan maal irratti gartee caffee tana keessaa baheettanii warra badii isaa abbaa qabuuf abbaa badii qabne kaaddaan baafatee laallanne kaaddaan baafatee hin hubanne bar maqaaf namaa jiyaata malee isin nama ifiifuu dhaabbataan du'e jechuu bar caffeen Oromiyaa ta'eef hin gettu san pirezidantiin keessan Lammaa Magarsaadhaa jijjiiramni Lammaa Magarsaatiif hawaasni kun akkasitti isin haammatee isin fudhate Lammaa Magarsaa maaliif nu keessaa dhibame tiimni Lammaa Magarsaa ka jaamu san gartee maalirra nyaadhamee jettanii namaaf gaafachuu hin dandeenye takkitti amma fi guurtan malee takkitti teessatti qibee ammaan tan sirri dhaabbattu malee nama hojjeturree kan gaarii isaatis bar namni lafa kaayeeti hammeen isaatis lafa kaayee gaarii Lammaa Magarsaa dalage maal Lammaa Magarsaa egaa silxaanirra dhufe gartee egaa jijjiiramni Lammaa Magarsaa dhufe gartee hawaasni hanqamta ka gartee fudhatamarraa harkan hawaasni hanqamta kan nuti qabbale hawaasni maaliif jaalala sanuu qabaa jirtu hawaasni ammaan tana gartee maaliif uleen dillu kun irra deemti jee namaaf gaafachuu hin dandeenye ammallee dalagu jirreetanii warra beeytaniin isin eega ODP piipin tun eega isin dhufte kan booda gartee ilmaan Oromoo waraabeessi nyaachaa jira joollee Oromoodhaa guyyaarraa beeraayuutti dirnaa gursisaa jirtan isin nama jiru nama dhaabbataan du'ee bara piipin fi opiidoon fi jinni waliif nyatanii kun jijjiiramni ka gaafa Lammaa Magarsaa gartee Lammaa Magarsaa isiniin nyaate isin irra wal jaartanii guruppii namaa afaan bantee deemtu gartee bineensa afaan bantee deemtu kun irra wal jaartaniiti guruppii Lammaa Magarsaa nyaatan guruppii silaa jijjiirama biyya san irraa illee fiduu dandeessu guruppii gartee dandeettii illee qabdu guruppii gartee faayidaa qabdu nyaataniiti arra gartee guruppiin darsinii fi faayidaa warra qabne warri barnoota qabne warri dandeettii qabne walii qabamtanii citeessanitti footoo tatteessu harkuma dhooytan gaafa fedhe sin facaasan abdichi gaafa fedhe walitti sin qabaan hootaajee walitti qaban ammoo maali taaksii koomutara guurtan akka beeraawwitti dirnaa uummata walii qabdan saniti kimisaati walisin qabmale isini raimit kabajan kan da kasinin qabun shimalli sabdisa enyo je kafige inni eman ta dagartay mircha kana moy enyo je fige khobasa fige mo khobasa kan farajese kan farashane gartay ilman Oromo kan cira rashane gartay tafakari barti mali fidamti mindikinani dam tusam mali fidamti isani da wali qabeti o khobate san fidani lakki mircha kana motanini akasema motani jirtani magani presidenti hare oh shimalli sabdisa wani fidate khate خبيج جون فيجان هدين قهوة في الرابوس جون قهوة في الرابوس هكذا تاجون هكذا تاو هدريفات جون دريفات وامشى ساعتي هيفي أما اللي فوتني سنجرتي أنقرة تولدي بسنين شمالي سبديسا أكل إلمان أورمو جيسوف أكل إلمان أورمو رشانوف إساعي فكاتون كسا ورا قرتي كورابشينا ورا شمالي سبديسا تيجي جرتن أكل جرو كورابشين ومت هاتو ummata gartee dantaa isaatiin malee hawaasaaf hin dhaabbanne gartee guruppii shimalli sabdisaadha ummata korraapshina hattuudha saniit ammas deebi'ee amata shan ummata Oromoo bulchuu deema saniit ummata Oromootiin deemuu deemani hattuu ummata hattuudha isin guruppii shimalli sabdisaadha takka hawaasaaf yaaddeen beetuun dantaa garaasiitii fi dantaa kishasiitiitiif yaaddii malee cufa keessanii hubatan mataan isinidha cufti keessanuu korraapshina hattuudha saniit ammas san deebi'ee ammas Oromoo ammas ajjeesuu irratti qabeenya Oromoo saamuu irratti taaksii Oromoo hatuu irratti gartee asii Oromoo irraa fuudhanii gandaamaa irratti geessuu irratti saniif isin walii qabata malee dantaa Oromootiin irraa hajaa qabaateetiif isin irraa hajaa qabaateetiif shimalli sabdisaatiif jala deemtuu isaatiif fakkeessituu isaa gartee kaan warri fakkaatan warra kaddisoo argaafaa gara gartee warri eenyu maqaan isaa namticha baara maaree ogeessu kajuusan gartee ashqaabaacii diqaalaa Oromoo tan taane gartee Oromollee miti hattuu فقادو تسمعنا غراغي اني اورمو تم بكبوا ادس ارغا خجان دقالان اورمو تم بكبوا اورمو ما تم قباينني اشقاباجي حتو غمنانس ترى غزي اماري ويا خرا مراديم ترى غزي اورمو غمن يباتي اورمو دنت كن متا دوي فتي بوفا متا دوي فتي ديم خنا فادا اورمو بكبوان نما اورمو دابت مالي في داخل سولي قبد نمني اورمو فلاتي نمني اورمو دابت انيمتي اوسوني في مرچان انتهي فلاتي جوار محمد جوار محمد بدي مال كباتة جوار محمد كيدا بين تفوق كارين بارتي نكن جردتي ما من هيدا خسب 5 سنين إيرا سنين جان نما سنين جان ولين في دني ما ولين موينا أكموتني أكموتني في يعني خسني في يعني ساني كبتمو ومني هامورتي قدو ما فلتنا ومت ولي كبدني هيدا خسب ولي كبدني ركاب سني من هيدا خسب ولي كبدني أو فيلم نجرا أرجعتي أمتى شاني تكلم تقولني قرتي خلورا أمتى شاني فما تقولني دي قرتي وجير أولجنا أيوة سنفلت Oromoon habbata kasini filanne
dhiira isin jammaa mircaa akkana dirree gootanii miidiyaa bal'aa gootanii hawaasni akka filatumaan godhina. Ukkaamstanii Oromoo ajjaa gootaniiti. Isin hattuudha guruppii gartee duraanii gartee abbaa duulaadha hattuu duraanii san cufa wal filtanii gartee eenyu hannaa kan beekan eenyu gartee aca barbaroo kan beekan wal filtanii wal fiddan ammaatan takkallee Oromoon isin filanneen isin Oromoollee bikkan buutan hattuu cufa guruppii gartee korraapshinaan guutamte takka korraapshina kasa maqaa isin dhooyne isin himnu waan isin dalee maqaa isin himnu kaisin gartee rantan fi qabdee shimallis fi qabdee deemtuun gartee guruppii namaatti fi qabdee deemtuun cufti keessanu korraapshina uummata hattuu ummata gartee khafana keessan dhaabbatan gurguree deemu ummata hattuu kisha keessatti dhaabbatu malee hawaasa Oromootiif takka bikkan dhaabbanneef eenyu sin marate nama mircaa takka bikka isin timootan takka nu garsiisame eenji kafinji bikka isin gartee mircaa isin ceetanii isin mootanii takka nu garsiisa tafakkaari bartii marti keessa jiraachuu dhabde tafakkaari bartii ma jiraachuu dhabde maaliif gartee eenyu araarsoo biqilaadha if keessa deetanii kaan gartee asharbaarii ora kun nu seenu bar isin gowwaa ummata akka ummata mataan qabne alshabbaari yatanii kami khaalan reebu jirtan kama qaasaanitiin joollee ajjeessanii gartee alatti waraabessi gaachisu jirtan kami ka isin gartee fuutanii maqaadhaaf gartee fuutanii bira neexanii deessanii san eenyu san inni bar alshabbaari taanaan bar kaanis alshabbaarumaa bar araarsoos alshabbaariidha araarso gartee bira qabdanii joollee maqaa saniin adda bilisummaa Oromoo sappoorti gootan adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbatatanii joollee rashanuu jirtan san bar sanumaa bar Oromoon cuftunuu adda bilisummaa Oromooti. Oromoon dhaabbatu cuftunuu adda bilisummaa Oromooti. Miskiina najjeesina. Miskiina wanna jees jira guruppii shamillisii fi shimallis. Warri rashanaa jiru joollee Oromoodha. Qaccee Oromoodha gartee angootan irraa nu haasi jettanii akka maallaqa duruu narkin maallaqa gartee laayifii duruu narkin laayifii agartan ammaantan. Tanaaf gartee joollee Oromoodha gartee anaami imbiya shaafaran ta'eetu gartee ajjeessanii rashanuu wanni jirtaniif saniif rashantaniin. Hattuu guruppiidha guruppii shimallis. Guruppii gartee saamtuu gartee guruppii korraapshinaan hattummaan guutamtee jirtuun takka information kasan dalagaa goradheetin isin bidaa'u waan isin daleedan bikka isin daleedanii wajjin bikka itti ooltanii bultanii wajjin fidee dalagaa goradheetin isin fida hattoota gartee Oromoo bikkan buune gartee warra akka fiqaatu tasammaa Oromummaa maal qaba Guraageedhaa fi Amaara maal abbaasaa qaba Oromiyaa keessa kanaan Oromoodhaa bikka bu'uu danda'a kanaan laalaa Oromoo beeka kanaan rakkina Oromoo beeka addisoo raggaan rakkina Oromoo beeka warra rakkina Oromoo beeku bar Juwaar Mahammadi warra rakkina Oromoo beeku bar Lammaa Magarsaati warri lakkina Oromoo beeku bar uummata Oromoo bar haadha Oromooti bar warri rakkina Oromoodha haadha Oromoo ka beeku kanneen diqaalaa tanaatu Oromoo bikka bu'aa tanaaf walii qabdanii fidaniif tanneen hattuu akka teessanii warra waliin hattanii gartee warra korraapshina walii qabattee teessan Oromoo bikka bu'u. Sila uummanni Oromoo kun gartee waliin dhaabbatee firraa ka'ee falmatee beete diqaalaan tun bikkan qabdu. Diqaalaan gartee bikka si buutee teessee ilmaan kee gartee guyyaa adiidhaan rashansiistee waraabessaa kan tuuf bikkan qabdu sila. Oromoo nama dhageenye tana garaa nu guba malee. Inni eenyuun mari'atee bar mircaan kun bar eessa taa'amee na dhibu jira bar mircaan namaa bar fakkeessuufillee bar sila mircaan nam takka nam lama nam sadii firaa kaayetillee kana moonillee hojaan bar meeksansi bar malla zeenaa hin bar ayili qaba. Maraara guddina takkaan ariineen maraara guddina achuma keessa jiraatee gartee fedhuu gartee guutateellee jala haatatoollee taatu guutateellee kaayatullee taatu maraara takkaa Mallaseenaan takkaa fuudheen ariineen tafakkaari paartii fakkeenyaafillee numa dhaabee achi dhiiseeti deebi'ee gartee jalaa hatatee fuudhee kaayatan takkaa maraara guddina keessaa achi hin baaneen garuu jalaa hatatan ni beekan sana hawaasnillee bari si kanallee garuu dandeenye bar fuutanii walii qabdanii hidhaa walii qabdan ilmaan namaa gartee warri mataan isaanii barnoota qabu dandeettii qabu mana hidhaa keessa jira namni Oromoon feetu mana hidhaa keessa jira hattuu Shimallis Abdiisaatii fi hattuu Abiyyi deemuun hattuu onnee deemtuun gartee hannummaadhaaf Oromoo lafa si feetan ummata siin feetan ummata Oromoodhaa gartee dachii feetan ummata Oromoo humna si feetan ilmaan Oromoodhaa gartee deemaati jettee Tigree irra ficcisiisuu barbaadda malee ummata Oromoodhaa calloo isaaniitu qabdaniif Oromoo hin barbaaddu Abiyyi akka Oromoo barbaade tolchee bareechinee beekan mayyuu tanaafuu gartee wanni inni isaan Oromoodhaaf godhuuf takka illee jiru Oromoon bikka raftu keessa jirtuun qabsoo tantee Oromoo finiisuu danda'uudha diqaalaan bikka siin buune gartee Oromoo bikka bu'uu hin dandeessuun. Diqaalaan gartee ta Guraageetii fi diqaalaan gartee ta Amaara Oromoo bikka buutee Oromoodhaaf xixiqqimi Oromoodhaa eegsisuu dandeessuun lafa Oromoo eegsisuu dandeessuun ummata Oromoodhaa haadha Oromoodhaa miidhaa siin beektuun barisin nama jiruu miti bar guruppii Lammaa Magarsaadhaa gartee tiim Lammaa itti hawaasni kun itti amanee afachoomee jijjiiramaa dhufa jaanii bar dhiifama isinii godhe nyaatanii barisin ummata hajjaakii
irra wal bittanii nyaata lammaa magarsaa gurbiisaa girtee dhaabbata warra nyaatee badise nama jiru isin. Hattuu wali qabamteeti hattuu sanammaan tana gartee aangoo tolluftee Oromoo bika buutiin Oromoo akka buutiitti warri gartee ijoollee Oromoodhaan mataa kan cafa jiru guruppii lammaa guruppii Shimallis Abdiisaati. Guruppii Shimallis Abdiisaa ummata gartee namaa miti tanneen bineensee yaatu Oromoolee bika bu'uu dandeessuun. Paarlamaa warri jaansa gartee caffee warri jaanisa gartee caffeen san ummata Oromoo bika bu'u.